Gurbaadan bidooloo urjii lixa biiftuu yaasa sirbaan summii alagaatti biiftuu xiiqoftuu miidhagduu kan keessaaf alaanii guddisaa hacaaluuf kan daadhii galaanii kan sagaleen taankii jechimmoo rokkeetti kan sirbaan bardhiftuu akka gugeef jeetti baricha dukkanaa baricha cillimii baratti eenyummaa balleessan hillimii sagaleef jechakee dhaggeeffannee guyyuu sirba keen qabsootti xiiqiin kaane nuyyuu nu keessaa mul'atta iftee akka biiftuu eebbisaa addunyaa urjii lixa biiftuu maqaa kee lallabaa gamasii fi gamaa eebbisaa addunyaa leenca fakii namaa yaasa lubbuu laatte biyya bilisoomu guyyuu si yaadannaa sin dagannu yoomuu saba wareegamteef kan mul'attu diidaa kan gatii kee ibsu yoo dhabnellee siidaan jigne qabda laphee keenya keessaa ati dhagaarra miti seenaa gubbaa teessaa gaafa bilisoomne xaarii keessiif xaarra finfinnee gubbaatti siidaa kee ijaarra. Sagalee tokko ture sagalee dhiiga keessaa dhohi sagalee saba dhukkubsate of keessatti qabu. Sagalee goota guddaa eebbisaa addunyaati. Eebbisaa isa hafuuraan sirbu. Eebbisaa isa mallattoo sabaa fi dubbate. Eebbisaa isa aarsaa bilisummaaf wareegame. Kamsuudhaaf yaalan cal'isiisuu barbaadan haquuf shaakkisan garuu hin milkoofne. Sagaleen isaa har'a gurra keenya keessaa miti onnee keenya keessaa iyya onnee keenya keessaa tirata. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun seenaa eebbisaa addunyaa isa haqaaf falme nu daawwadhaa. Dhugaani dubbatamu yoo jalqabde duuti ishee duukaa bu'a. Nagaa keessa fokottee rurroftee dibbee taate beeloftee biyyaa baate murattee mataa gaafa Oromiyaa seente dinnichaan qaaquu seete muuzii faadhaadhaa seete kan afaan mi'eeffatte kunoo gaaloo kakatte Oromoo maa calliftee sangaa fardaa dolloome utaalcha gaafa turre ilma namaa gabroome boo'icha gaafa turre bo'aan bilisoomuurre. Yo bosona deemanii wabootti makatanii gaafas kan dubbatanii gaafas kan jagnoomanii gaafas kan hiroomanii. Eebbisaa yommuu sagalee isaa ol kaasuu jalqabetti duuti isa eegaa turte. Sagaleen isaa gara samii ol beesu garaa wayyaanii fichise. Inni sirbaan hiriira kaasaa ture. Isaan immoo rasaasaan deebisan. Waraanni guddaan wayyaaniin godhe gooticha sagalee guutuu sabaatiif teessan cal'isiisu ture. Ni akkamitti? Haala kamiin isa cal'isiisuu danda'ure? Dhugaa sodaatanii falmataa sabaa kana ajjeesan, sobaan balleessan, lafa jala isa dhoksan, kan caalu immoo ija ummataa onnee ummataarraa haquu fi yaaluu isaaniiti. Seenaan si yaadata, eebbisa
addunyaa uummanni Oromoo qarrasii jaallata yoomsi irraanfata seenaan si yaadata seenaan si yaadata. Awwaalcha gootaas dhowwatani garuu sagaleen sunni dhokataare sagaleen eebbisaa qalbii lubbuu isaanii gubdu suni akka laayyootti dhokfamtiire. Sagaleen sun ammas ni dhagahama. Dhagaa cabsaa lafa dukkanaa keessa dukkana facaasaa. Garaa namaa gubaa onnee namaa dammaqsaa ammas ni jiraata. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif sagalee eebbisaa yoomi kan dhageessani? Eessa turtani? Mee yaadannoo isin qabdan keessaa komentii jalatti nuuf barreessaa. Kunoo hundufe sagalee sabni hundi bara baraan hin daqanne iyya haadha mucaa iyya harmee mucee haala eebbisaa ni boossi akka lafti qalbii namaa liqimsite sun hin deebistu deebitee hin arginetti. Inni qaamaan ilma ishee ture. Eebboonii abjuu ishee fi abjuu sabaat ture. Ilmi koo hin duune. Ilmi koo hin duune. Ilmi koo hin duune jetti. Sagaleen isaa keessa keenya jira. Sagalee ukkaamamuu diddee dubbattu hunda keessa hafuura isaa ni argina. Isa keessa boo'icha Oromoo guutuu ni dhageenya. Isa keessa boo'icha Oromoo guutuu ni argina. Isa keessa boo'icha Oromoo guutuu ni dhageenya. Isaan awwaaluuf yaalanis siidaa isaa garuu nu keessa dhaaban. Iyyi haadhaa iyyi ishee qofan turre. Iyyi ishee iyya Oromiyaati. Iyyi ishee iyya haadha goota kumaatamaadha. Harmee mucee yaa ayyoo bakka sagaleen mucaa ishee itti citaa ture sanatti sagalee ishee irraa kaate sagalee sabaa godhachuu dandeessa. Harka ol kaastee boo'icha gooticha ishee gara
dhaamsa godhuutti jijjiirte. Goonni goota irraa dhalataa jedhuumi. Baranaan yuunivarsiitii fixee immoo qabsootti gale malee yeroodhuma taa'ee wagii akka biyyaa taa'ee ayyaaneffate iyyuu hin argine mucaan koo yeroo inni itti ayyaaneffate iyyuu hin beeku. Lafti inni xiyyiitiin itti roobe shiroo meedaadha. Fidanii ijoo balleessuuf immoo geessanii eessatti gasbuu Buraayyuu Anfoo barahaa dannii keessatti. Lafa amma Anfoo jedhamee waamaa qabaleensaa. Achitti lubbuun isaa sun darbitee. Eebbisaan shiroo meedaarraa hanga Anfoo ga'utti lubbuun keessa jira ture jechuudha. Maarree inni isaanii tottochaa sirba mucaasa wajjin du'eessoo jira tokkos ture. Achitti gaa warri argee tocha'aa ture yeroo isaan buusanii deebi'anii itti dabalanii jira jettee jedhan jaarsi. Nyaanatu bira ga'uu dadhabe malee ammayyuu milikkiti waan sana namni gaafa sana bira jiru jiraadhaan ammayyuu mana isaa bira ga'uu dadhabe malee. Namni gaafas argee jechuudha. Eeyyee qabatamaan namni karaa qabalee sanaa beeku keessa. Jaarsi itumaan qabsaa'uu itumaan kadhadhuu waggaa 3 baranaa eega sanuu agarsiisanii jenneedhaan irratti ayyaaneffanne. Bakkattii sanatti dhandhee Anfoodhumatti ayyaaneffannee akka gaaxaamii OMN iyyuurra nuu dhufanii gaafa jennee isaan hundumaa waan tokko jedhanii waan humti hin beekamne tokko poolisii nutti fidee dura taa'achiiti jedhanii sassaabee poolis xaabaadhattu malee nuun jedhee maali jedhanii waaqayyo isaan eebbisuu maal akkamitti warrumti OMN kun nu dawwalanii akkasiin iyyuutu karaa dabarru argineetti gorree karaa galuu dhabne akkasii jedhanii iyyuu nu dabarsan. Achumaan kan silaa poolis xaabaatti nu geessanii itti dhiisanii gara waajjira OMN itti jarri nu fudhatanii galanii sagalee nurkaa fuudhanii nu gadhiisan. Leekiraamiin nu achi dhaabnee achi galgala buqqisanii balleessan laficharraa. Galgaluma yeroo gallu achi dhabne. Kun kanaan hafe waggaa dhufutti immoo itti deemuun sodaa ta'e mirga nan dhabe. Amma immoo hin hafin jedheetuman gaafadhu qabalee sana gaafannaanii meechuma dhaqaa ajiruma Buraayyuu dhaqaa naan jennaan asiin an ta'uu dide ishee galee ka. Amma garuu gaafa dabarru butanii atirii ijaaranii xinnoo jiran yoo waaqayyoo kenne ammoo mootummaan yoo kenneefis inni yeroon isaa laannaan inuma dhaabataaf miti. Lafi sun lafumti seenaa sun maaliif akkas ta'a? Eega ta'ee utuu naayyamanii waan dandeettii keenya irratti goonaa fi waan dhaloota irratti yaadatu. Eebbisaan dhoose sagaleen isaan banne akkuma ibidda keessaa ba'e onnee sabaa keessa naannaa irree isaa irraa dhaloota qeerroo ba'e dargaggoota gootummaa dhaalan. Eebbisaan dhoose sagaleen isaan banne akkuma ibidda keessaa ba'e onnee sabaa keessa naannaa irree isaa irraa dhaloota qeerroo ba'e dargaggoota gootummaa dhaalan. Isaan ani ibidda jechuun ka'an ani qeerroodha jechuutiin ka'an isa bakka rakkinaa hunda keessatti ni yaadatu. Sagaleen isaa bakka hundatti faca'eera. Hardhas borus ni faca'a. Sirbi eebbo akka dhaala sabaatti daddarba. Sagaleen isaa garaa hunda keessa ni jiraata. Sirbi isaa akka mallattoo, akka waamichaa fi akka kakuu waliin deebiteeti. Yeroo sagaleen Oromoo gabrummaatiin ukkaamte sagaleen eebbisaa akka gantummaa cabsuuf boombii ta'e. Hamilee hin irratiin boodatti nafi hin duuni. Si keessan jira bara.
siin jedha eebboo. Kabajamtoota daawwattoota keenya ati qeerroodha siinan jechaa jira bara. Yoo taate ani ibidda jedhii koomentii jalatti barreessi. Naarree xumura irratti eebboo hin dagan hin callifu. Isa yaadachuun of beekuudha. Isa faarsuun of ijaaruu. Eebbisaan nuuf sirbe. Amma immoo nuti sirba isaa kaayyoo isaa itti fufna. Kabajamtoota daawwattoota keenya seenaan eebbisaa gabaabumatti kana fakkaatti. Viidiyoo keenya yoo jaalattanii laayik gochuun chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaa Official subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitanii isinitti dhaamanna. Mee eebbisaan isiniif maal isinitti fakkaata? Yaada keessan akka nuuf barreessitan isin gaafan isin jaalanna. Horaa bulaa kun Sagalee Kitaabaati.